har'a wantoota isin yeroo baay'ee irra deebitanii yaaltanii itti fayyadamtanii isin fayyaduu didee baay'eetti aartan yookaan wantichi faayidaan qabu soba jettanii itti abdii kutattan tokko eessatti akka dogoggortan yookaan immoo wanta isin dirqama beekuu qabdan gaafa sana beektan immoo kun akka baay'ee isin fayyaduun isin qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana guutuu isaa haga xumuraatti kan daawwattan yoo ta'e dogoggora isin gootan yookaan wanti isin beekuu qabdan tokko asuma keessa jira na caqasaa jirtu nagaa keessanii hordoftoota kee beekii obsaalii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isiniif haa ta'u jecha viidiyoo haraatii walitti deebinee jirra. Egaa turtiin keessan haga xumuraatti yoo ta'e akka itti fayyadamtan akka faayidaa irraa argattan shakkiin qabu. Akkuma beekamu asxaabas taayitiin keessan koomentiin keessan baay'ee natti tola baay'ee na jajjabeessaa jirtu isa kanaaf hedduu galatoomaa isiniin jedha daawwattoota koo kabaja jaalala guddaan isinii qaba. Haaratanii warra gara mana kanaa dhuftanillee akkasuma sabiskiraayib gochuun miseensa ta'a isinis yaada keessan nuuf qooduudhaan viidiyoo jaallattan laayik sheer gochuu hiriyoota firoota keessaniif jecha haga xumuraatti nu wajjin turaa jechuun affeerraa kooti. Egaa akkuma isin beekamu kan sirreeffachuu qabdanii as gubbaarratti jechuudha. Akkuma argaa jirtan qullubbii adii roosmerii gogaan isa kana fireeshii isaas ta'e gogaa isaa yoo fayyadamtan rakkoon qabu. Warri gogaamoo fireeshii fayyadamna jettanii jarri tokkuma garaagarummaa hin qabani. Qullubbii adii roosmerii gogaa isaa ta'u fireeshii akkasuma qurunfudii fi weeraa zayitii kan walitti makuudhaan bakka tokkotti qopheessitanii qodaa bishaan keessan jiru yookaan qodaa akka kanaa keessa ol kaawwachuu dandeessu jechuudha. Hin tabalaashawwaa tokko hin ta'u. Ani amma qopheessuuf otoo hin taane itti fayyadamuuf kana erga nu jedhee ji'a tokko fixee jira jechuudha. Ji'aaf isaa olillee turuu danda'a wantichi hin tabalaashawu. Amma maal gochuuf deemaa jira keessaa calalee zayitii isaa qofa fayyadamuuf jechuudha. Kanaaf isinillee bishaan osoo hin taane zayitiitiin jechuudha kan isinitti fayyadamuu qabdan malee bishaan rifeensanii goggogsa malee waan tokko ani laaffisuu kan faayidaa hin qabu jechuudha. Haala kanaan erga qopheeffattanii kilaasii keessan keessa yookaan bakka isinii mijatu kaawwattanii booda torbeetti yeroo tokko itti fayyadamuudhaan rifeensa keessa wallaannachuu dandeessu. Baay'ee bareeda, baay'ee jijjiirama qaba. Irra deddeebiidhaan kanan itti fayyadamu anamma kunoo keessaa calalee qopheessee jira jechuudha. Kanii qodaa keessatti hafee yeroo tokko calanaan fayyadu kan saayinaa itti fayyadamtan taanan baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha. Dirqama osoo hin taane warri itti fayyadamuu barbaadan akkasumallee immoo itti fayyadamaan jira jijjiirama argachaa jira jettanii warri koomentii irratti yaadanaa kennaa jirtan immoo jirtu. Eeyyeen wantichi akka faayidaa qabanii sirriitti itti namanaa itti fayyadamaallee jira. Too faayidaa hin qabu ta'ee haga kana yeroo ofii gubanii waan hin taane irratti hin dabarsanii ture jechuudha. Anillee akkasuma jechuudha yeroo akkasumaan gubaa hin jiru wantichi ana baay'ee na fayyadee jira. Siniinis immoo akkasiin fayyadu waan hin beekuuf seera qabeessaan akka hidhamtan itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Egaa as keessatti waan ani isiniin jedhu tokko dogoggora yookaan wanti isin beekuuf hubachuu qabdan tokko maal seetu roosmeriin bishaan roosmerii yookaan qurunfudiin bishaansaa baay'ee rifeensaa fi faayidaa guddaa qaba jedhame. Bishaaniin inni jedhamu suni soba. Anillee kanaan dura bishaansaan fayyadamaa ture jechuudha. Bishaansaa hinumaayyuu rifeensa ni kukkuta. Yookaan immoo ni caccabsa malee ni goggosa malee waa tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu maal ta'uu qaba dirqama ooyiliitiin malee bishaansaa faayidaa hin qabu. Ooyiliitiin ta'uu qaba jechuudha. Ooyilii kamiyyuu ta'e naaf ta'a kan jettan isin oliiv ooyilii ta'uu danda'a. Qibaatii dibattanillee yoo ta'e itti dabaltanii kan hojjetattan yoo ta'e qibaatii yookaan dibata ooyiliitiin yoo ta'e malee bishaanii yoo ta'e dhugumatti faayidaa hin qabu. Rifeensanii kukkutaa ni goggogsaa jechuudha. Nuti immoo uumamumaan iyyuu rifeensi keenya jajjabaata waan ta'eef wantoota lallaaffisan wanneen akka ooyilii dibata gaarii ta'e nu barbaachisa malee bishaan qofa gaafatti fayyadamne taanaan inni suni hinumaayyuu akka goggogu akka ciccituu fi akka caccabu nu jalaa taasisaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoon isin gootan bishaan roosmerii, bishaan qurunfudii, bishaan qullubbii adii ni jedhama. Bishaan wanti jedhame hundi unuun fayyadu jechuudha. Itoophiyaawii keenya hin fayyadu jechuudha. Maaliif ni goggosa waan ta'eef nuti rifeensi keenya ni jajjabaataatti yeroo bishaan naqxan ni gogamoo ni laaffisa jettanii yaaddu. Kanaaf dirqama ooyilii ta'uu qaba jechuudha yookaan dibata rifeensaaf ta'u wajjin yoo itti fayyadamtan malee bishaaniin tasa itti dogoggortanii hin fayyadaminaa jechuufi. Egaa akkuma isiniin jedhani dura bishaaniin itti fayyadamee ilaalee yaaleen ture sirriin haa ta'uu dide jennaan dhiisee maaliif ooyiliitiin fayyadamu jedhee gaafan ooyiliitti hojjedhu baay'ee tokko faayidaa qaba baay'ee namatti tola jechuudha. Kan hidhee isinitti himuu hin danda'u. Innaa wanti isin hubachuu fi dirqama beekuu qabdan isa kanaa jechuudha. Roosmerii, qurunfudii akkasuma kanneen biroo wanti isin itti fayyadamtan marti dirqama ooyilii yookaan dibata rifeensaaf ta'u wajjin yoo walitti makameen alatti bishaan isaa itti fayyadamaa inni jedhamu dogoggora yookiin sobaa jechuudha.
mee sinimtuu tilmaama rifeensa keessan bishaan itti naqxanii yoo turtan mee akkam godhanii goggoogsamoo ni laaffisa. Faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf dirqama oiliitti gootanii itti fayyadamuu qabdu. Akkuma argaa jirtanii gaa yeroo firiitti wanta qopheessee lafa kaayanii amma kana rifeensa kootti dibee haala kanaatiin viidiyoon dheerataafini akkasitti gaggabaabsuu yaaleetiin jira. Anis immoo baay'ee biizii waan ta'eef argitanii baay'ee rifeensa lallaafisa. Jalqaba irratti argitanii rifeensi koo baay'ee goggogee ture hin jabaata hin filamullee rifeensa keessa yeroo jajjabaatu yeroo filamuu didu harkaan illee filuun dirqama. Harka keessan erga lallaafistan irraa qoqqoodanii filtanii booda isa booda filaatiin filuu qabdu jechuudha malee itti dhaatanii gamatti yoo harkisan ta'e keessaa bubuqqa'uu caccabuu danda'a. Egaa akkuma argaa jirtanii kun sadarkaa kanarra gaheetiin jira jechuudha. Viidiyoo kana hedduun keessan argitanii jaallattanii jirtu. Warri haaraa taatan gadi buutanii viidiyoo kanatti aananii jiranii hedduu isaanii argattanii akkamittiin akka roosmerii, qurunfudii fi akkasuma weeraa zayitii, qullubbii adii walitti qopheessanii itti fayyadaman rifeensaaf agam akka gaarii ta'an kan isinitti himuu hin danda'u. Jechaan qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee namatti tola. Keessattuu qullubbii adiin immoo rifeensa fuulduraan bubuqqa'ee addarraan luluqqa'ee duubatti achi siqee wal'aanuudhaa fi sadarkaa guddaa irratti kan argamu jechuudha. Amma kana fixee jira walitti ashamaa jira jechuudha. Kana daqiiqa 30 qofan ofirra tursa. Daqiiqa 30 ol yoo tures rakkoon qabu garuu daftanii ofirraa miicuu qabdu foolii addaa waan qabuuf yookiin immoo fooliinsa foolii nyaataa akkasidha. Warri beektan beektu. Warri haaraa taatan immoo fooliinsa kan ittiin nama bira deeman miti jechuudha. Yeroo achi rifeensa keessa miiccachuuf kaatan qofaaf itti dibdanii daqiiqa 30 ofirra tursuun ofirraa miicuudha. Akkamitti dhiqattaa maal gootaa hagam ofirra tursiitaa warri jettanii viidiyoo seeraan hin caqastanii kuttanii waan bira dabartaniif sinii galuu dhiisuu danda'a. Egaa kunoo haala kanarra kee jira feestaalitti shaffanee jira. Amma wayyaa tokkosuu deemaa jira miicuu deemaa jira. Kunoo ishee kana qofa naafi kunis yeroo tokko nageessi jechuudha. Kunoo kana qofaatu naafi jechuudha. Xumureetiin jira. Amma daqiiqa 30 booda miicuu fi eessan jira shintibeetii keessan jira jechuudha. Shintibeetii keessan jira. Isinis shaampuu isiniif ta'u. Wanta akkanitti fayyadamuu barbaaddanis viidiyoo irra iskiriinshoot godhachuu dandeessu. Viidiyoo kana laaltanis irratti wanta ani itti fayyadamu guutummaa guutuutti hin barbaachisa taanaan argachuu dandeessu. Iskiriinshoot gootanii suuqirraa bitachuu dandeessu. Ani shaampuu kana ittiin fayyadama. Isinis immoo akkasuma gosa biraa kan rifeensa keessaniif ta'utti illee fayyadamuu dandeessuudha. Kun akkuma isiniin jedhee daqiiqa 30 booda baay'ee lallaafii namatti tolee jira jechuudha. Jalqaba irratti argitanii jirtu akkam akka ta'e. Inni guddaan viidiyoo kana keessatti wanta ani dhaamsa isinii dabarsuu barbaadu bishaaniin inni fayyadama sirrii miti. Dirqama oiliidhaan fayyadamuu qabdu yookaan immoo wanta hojjetattan hunda oilii qabaachuu qaba jechuu kooti. Egaa viidiyoo seeraan kan dhaggeeffattan yoo ta'e isinii galaa hin hubattee dheetii yaada argitanii umarratti. Umni isaa kana fakkaataa jechuudha. Inni dura jalqaba irratti kaffarra jedhee filamuu didee baay'ee na rakkisaa ture. Viidiyoo keessaa kukkutee akkasumallee otomaatikii waan ta'eef isinitti mul'achiisuu dhiisuu danda'a malee baay'ee jajjabaatee ture jechuudha. Amma garuu haala kanarra gahee jira. Amma maal gochuu fi miicuu fi jechuudha. Miicuu fi bishaan ho'aa osoo hin taane miideemii qorra ho'aas kan hin taane kan miicuuni. Bishaan ho'aa ta'een rifeensa miicuun illee rifeensa keenya gaarii hin ta'u. Akkasumallee forforii namatti fidaa jechuudha. Forforii qabdanii namatti illee baay'isa. Yoo qabaattan namatti isinitti baay'isa. Yoo hin qabne illee namatti fidaa jechuudha. Kanaaf bishaan ho'aa baay'ee ho'aa ta'e miiccachuun rifeensa sirrii miti. Gogaa mataa keenya irratti rakkoo qabaa jechuudha. Kanaafuu isinillee akkasuma miideemii kan hin ho'ine kan hin qorrine kan rifeensa keessan hin miineeni itti fayyadamuu kan miiccachuu dandeessu. Egaa akkuma argaa jirtanii ani qas jedhee miicuun jaalladha. Isinillee akkasuma dhuguma akkani gochaa jiru kanatti hordoftanii warri gootanii eeyyee nan fayyannee warri jettamee dhugaa dubbadha koomentii irratti. Warri immoo dogoggora kana gochaan ture duraanii amma garuu sadarkaa kanarra jira. Viidiyoo kee ergan daawwadhe kuni naa galee sun ture waan jettanii yaadni keessan koomentiin keessan baay'ee na barbaachisa. Baay'ee wayii koomentii sun naaf kennaa jirtan ana baay'ee na jajjabeessa mooraan naaf kenna. Sinillee yeroo itti fayyadamtanii faayidaa qabaa jijjiirama qabaa jettanii baay'ee namatti tolaa jechuudha. Fakkeenya ta'uun waan ani itti fayyadamee na fayyada sinillee itti fayyadamtanii deebitanii yaada keessan yaada bareedaa kennuun ana baay'ee natti tola. Mooraalinaaf ta'aa jirtu jechuudha. Asumarraan baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii kunoo amma maal gochaan jira miicaan jira jechuudha. Qassi jedhee miicaa jira. Daqiiqaa dheeraa waan namatti fudhatu fakkaate garuu murteessitanii jennaan
wanti hundumtuu salphaadha. Inni guddaan fayyaa qabaannaan fayyaa jedhamaa mitiire fayyaa qabaannaan wanti hundumtuu salphaadha. Keessattuu ijoolleen mana madaamee jirtan baay'ee ulfaataadha. Haalli ofii keenya biiroo hin qabnu, eenyummaa keenya bakka hin qabnu. Kana kan hin godhani galgalaa jechuudha. Yeroo baay'ee akka carraa ta'ee guyyaa kan rifeensa koo miicee hojjetadhe kanan jedhu sammanan jiraanni haala isaanii ilaalee wanta hundumaa ilaalee yoo nama mijate yoo mijachuu baate garuu galgala ergan gara kiraasii kootti galeeni gara rifeensa kootti deebi'aa jechuudha. Yoo baay'ate walummaa galasaatti sa'aatii tokko natti hin fudhatu. Aga wanta dibadhee daqiiqaa 30 tursii hagam miicee hagam filee hagam deebisee immoo qibaateetti dibee ofirratti hojjetadhee rafutti yoo baay'ate sa'aatii tokko natti fudhata. Akkasuma rifeensa akkuma faashinii minaamini garagaraatti baasii hojjetachuullee nan beeka garuu ofirratti hojjetachuu faashiniin barbaadetti hojjetachuu nan beeka garuu immoo sababa yeroo irraa kan ka'e waan rifeensa koo miine fufurdisee ofirratti hojjetadheen gara riba kootti deemaa jechuudha. Maal gochuu jiraaree jireenya gateetti wanti hundumaa danda'anii yeroo fi ofiifis saga tokko kennanii tattaafachuun dirqamaa jechuudha. Maaliif haguma jiraatantu jireenya waan ta'eef har'a hojii hojjedheen bor immoo ofiif kenna jechuun hin jiru. Boris immoo guyyaa biraa waan ta'eef isinillee siistama kanatti fayyadamaa suniin jechuu fi daawwattoota koo egaa akkuma argaa jirtanii shaampoon kana fakkaata. Shaampoollee rifeensatti baay'isuun sirrii miti yookaan gaarii miti. Rifeensa keenya ni goggogsaa ni jajjabaata. Qibaatiin illee isa hin ga'u. Kanaafuu miidiyeemitti godhaa rifeensa keessanitti siniin jechaa ture ammallee akkasuma jechuudha. Dhaamsi koo akkuma argaa jirtan yeroo tokko qofa jechuudha kanan itti godhu. Buqqeesaa qofatti dibdanii jennaan gachallaa caafiisaa haga dheerina rifeensa keessanii isuma arafaama sanatu kobbuma sanatu gahaa jechuudha. Baay'isuun hin barbaachisu. Rifeensatti shaampoon baay'ateef qibaatiin baay'ateef faayidaa hin qabu. Murteessan akkaataa qabannaa ofiitii jechuudha. Akkuma isiniin jedhu yeroo baay'ee dibata yeroo tokko qofa kanan dibu kanan miicullee torbeetti yeroo tokko isiniin jedhee jira. Warri haaraa taatanii viidiyoo kana gaditti jiru hedduun isaa waa'ee rifeensaa irraati waan ta'eef rifeensa keessan sana daawwachaa yoo isinitti tole wal'aannachuu ni dandeessu. Jijjiirama baay'ee guddaatu jira isiniin jechuu fi egaa yaaluun immoo ilaaluun kan abbaati malee halaalumatti ilaalanii murteessuu maal jechuun gaarii ta'a yookaan immoo sadarkaatti nama ceesisa jedhee hin yaadu. Egaa daawwattoota akkuma argaa jirtanii kunoo sadarkaa kanarra gahee jira. Miicaatti jira, qulleessaan jira. Viidiyoo haga xumuraatti waraabuu hin danda'u. Erga miicee booda immoo dibata akkamii kan dibadhu viidiyoo itti aanu irratti wal argina jechuudha. Kuniyyuu ni dheerata waan ta'eef kanaaf baay'atee fi dubbii harreetti hin fe'an jedhanii faayidaaf taanaan isin qalbiitii yoo itti fayyadamtan ta'e yaadaan caqastan itti fayyadamtan taanaan dhugaa dubbachuuf baay'ee faayidaa qabaa jechuudha. Baay'ee faayidaa qabaa. Kanaafuu ani yerootti kunuunsan rifeensa koo godhu maal yoon godhe gaarii ta'a warri jettanii gadi buutanii chaanala kana hordofaa akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Mee kana yaalii akka kana seera qabeessan yaalii kana godhi jedhaa wal jajjabeessa. Yaada keessa waan beektan irraa wal bira dhaabbadhaa jechuun yeroo hundumaa har'as ta'e kaleessa fuuldurattis ta'e irra deddeebi'ee kan naasoo kanaa jechuudha. Walirraa baradhaa bakka waan hundumaa wal barsiisuu walirraa barachuu wal sirreessuun karaatti wal deebisuun wanti nama fayyadu walii ofiif sheer gochuun waan gaariidha. Namni gaafa jiru wal gargaari wal bukkee dhaabbate waan beeku wal barsiise namatti tola. Akkuma argaa jirtan kunoo sadarkaa kanarra ga'ee jira. Miicee qulqulleesseen jira jechuudha. Viidiyoon gara dhumaatti jira. Erga miicee booda dibata akkamii akkan dibadhuu fi maal akkan godhu kanaan duras viidiyoo hedduu irratti dibatan itti fayyadamu agarsiiseen jira. Ammas immoo viidiyoo kanarraa citee hafee viidiyoo kanatti aanee ufuun kan wal arginu ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan baay'ee kan namatti tolu, baay'ee akkasiin jaallattan, akkasiin itti gammaddan, itti fayyadamtan immoo caalaatti chaanala kana akkasiin galateeffatan abdiin qaba jechuudha. Garuu akkaataa itti fayyadama keessaniiti. Akkaataa itti fayyadama keessaniiti ilaaluu osoo hin taane yaaluunis ofirratti yaaluunis gaariidha isiniin jechuuf daawwattoota koo. Egaa viidiyoon gara dhumaatti jira isiniin jedhee jira. Rifeensa yeroo miicamullee ofirratti filuun baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha. Bishaan keessatti waliin xaxuu nama rakkisuu nama hin dadhabsiisu. Egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufee kana fakkaata. Haga ammaatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa jecha baay'ee sabiskiraayibii gochaa jirtu. Haaraa taatanii dhufaa